السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردوتوتا يوتيوب شانال حليمة أورتو جلت أرجمتا ويلكم وردوتوتا كي أشما هركفوني بكم جرت مرتي إجا نربي قد من قم اسم برها جراتو إجا وردوتوتا كيا وروني ماتينا تتني جستني أسيني جتن غلطوما وروني عروتاتن أسمان غرا يوتيوب شانال كنا دبلما ويلكم سنين جدا لايك شير وتشون دقتنا إجا الحمد لله قالت ربي ربي قالني هاجو الحمد لله دتشا الحمد لله والله قاف أول أسماء صغيرة هاساك يا تندبر فيديو كي كان رقبت دي فيه واي جارس مسكينة مجاني ساجلا قبميتني قارة كيستي جري فنو قبدتني تمتتني مالك بري إثيوبيا كما دبتوربا في واي قافته واي ساتي إمي عن الرادو بجوفه وان أكون hundi keenya miidiyaa kana irratti agarre gaafa jaarsa kana boo'insa isaa Maamadii Kiyaansi malee hin qabu osoo bakka keenyatti dhaqee ati naa galte jedhee gaafa inni boo'u baay'ee gaddinee hojii boonne alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu baga rabbiin jaarsa kana akka akkasitti boo'ee sanitti nambisin alhamdulillah nullee baay'ee hojii boonne galata rabbii keenya alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu rabbii gaditti obboleeyyan keenya kan miidiyaa irra hirmaatanii rakkoon jaarsa kun abbaa keenya rakkoon isaanii rakkoo keenya jedhaniitiin jaarsa kana himimmaan irraa haqan hundi isaaniitu alhamdulillah wala rabbiin dachaan bakka fuutanii hin dhumne rabbi dabalee isinii haa kennu alhamdulillah hundi keenya boonnee miidiyaa kanarraa hirmaanne alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu alhamdulillah rabbiin ammallee inshaallah dandeetti kuufi qudura isaati jireenyi isaanii kanillee rabbi irraa jijjiiru ani asumaan gammachuu mucaan kun bahe alhamdulillah namoonni tokko du'anii miidiyaa irratti oofamillee suuraa argee oofaa turan wallahi ani ofii jaarifadhe adada viidiyoo isaan dhaga wajji boo'e yaa rabbi akkuma jaarsi kun boo'eef akkuma duboonni kanatti nu hambisanii nu gammachiisi jedheetiniin du'aa godhaa ture alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu namoonni baay'ee du'aa godhu rabbiin galanni haa gahu alhamdulillah alf marra dachaa shukrii rabbii kennaa ammallee du'aa godha bakka rabbiin mucaa kana baasee fakkii dalagaa gaarii rabbiin isaa haa razzaqu takkii immoo ammallee akkuma kaleessa gargaartan hin ifatina waan qabdanii riyaala 100 ta'an riyaala 50 ta'an hundi keessanuu akkuma biyya garaagaraa jirtan irratti haguma qabdanii isaaniif qoricha jaarsa kana wallahi ammallee osoo mana kana irraa jijjiirreetanii ijoollee tanallee yatiima daa'imman obboleeyyan lamatu jira kun ammallee jaarsa kunillee miskiina isaanillee uffata irraa jijjiiranii ijoollee tanallee uffata irraa jijjiiranii mana isaanii keessa waan isaan barbaachisu godhanii fi mana kanallee osoo luukima 25 luukima 30 takka osoo ijaaramee fi yaa Oromoo amantaa musliimaa kutaa 11 osoo waliin qoonne ammallee jaarsa kana bira haa dhaabbannu jaarsa kana haa gargaaru rabbi jedha sheer godha maaliif namoonni hundi isaatu kabira gahe hundi isaatu yaada kanarratti intalee ammallee jaarsa kana haa gargaaru sadaqaan boru rakkoo namarraa deebisti boru cinqaa namarraa deebisti numaaf ajrii taate ol kaayamti kanaafuu xiqquma qabdanii riyaal 20 jedhina riyaala 10 jedhina 50 jedhina waan qabdaniin ammallee jaarsa kana gargaara rabbi isin haa gargaaru addunyaa akira rakkoo isinitti hin fidin gammachuu bal'oo fayyaa malee rabbiin fayyaa bakka namaa buusa qananii bakka namaa buusa rakkoo namarraa deebisa musiibaa hunda namarraa deebisa sadaqaan akkuma san ammallee yatiimaa hin argitanii alhamdulillah akkuma mucaa kana gammanne ammallee jaarsa kana haa gammachiifnu isiniin jedha warroonni fooloo wal jalaa qabnu miidiyaarra jirtan hundi isaan keessaniitu karaa yuutuubiitillee dhuftaniitiin yuutuubii keellee sheer kutaniitiin osoo ammallee yaada kana irra midhaattanii obboleen keenya xiqqa guddaa osoo hin jennu warroonni miidiyaarra jirtan ammallee jaarsa kana haa gargaaru isiniin jedhan akka yaada kiyyaatitti sheer godhaa ammallee irratti hirmaadhaa duniyaan hin dhumtu nullee rabbitu rizqii nu badhiseetini alhamdulillah nama dalagate argatu nu taasise kanaafuu rabbiin akka maraa nu laaffisu taqamurraa ammallee haa kennanu duniyaan sagali manguuttu ammallee jaarsa kana haa gammachiisnu isiniin jedha alhamdulillah buleessi keenya bahe alhamdulillah galata rabbii alhamdulillah wallahi
kaleessa viidiyoo isa ba'e kana yoo argu ka asiin dura du'anii miidiyaarra oofsan alhamdulillah baguma dhugaan ta'e boo'ee gammachuu boo'ee wallah awwala dura boo'ee lammata gammachuu boo'ee mimmaan gammachuu jechuudha alhamdulillah baga rabbiin akkasiin nu hambisanii mucaan sun akkasiin bagan dhabamin alhamdulillah rakkataan baay'ee jira azabamaa jiru mana hidhaa san keessatti baasii isaa olii gaafatameetiin kan rakkataa jiru baay'ee jira rabbi hunda isaa rakkoo keessa haa baasu musiibaa kana jala haa baasu viidiyoo isaa awwala irraa sabbaranii suuraa isaa maxxansanii booyaa turan alhamdulillah du'aa nama hundaatu wajjirra oolte mucaalleen kun baay'ee alhamdulillah rabbi nagaa fayyaa haa kennuufi bakka jirutti rabbi haa tiisu nagaan abbaa isaatti haa galchu abbaa isaanii sanillee rabbiin ija isaanii kana rabbiin bishaan marraa ijoollee ija isaanii kanallee haa banu ijoollee tanallee rabbiin haa guddisu rabbi adaamraa haa guutu ammallee jabaadhaa hirmaadhaa kutaa 11 osoo waliin qoonne ammallee jabaadhaa wal jabeessuun wal gargaaruun kana milkii kana tola ammallee jabaadhaa alhamdulillah hanga qabnu rakkataa keenya bira haa dhaabannu xiqqoo jennee osoo hin tuffanne egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata gara viidiyoo isaanii asumaan laala itti bu'aara alhamdulillah ammallee du'aa godha rabbi rakkataa maraa kana quban qabne akkanuma rakkoo baasee nu haa gammachiisu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu hanga viidiyoo olii biraati walitti deebinutti nagaa naatura viidiyoo kana daawwadhaa isiniin sheer godha ammallee du'aa godha akka isiniin jedhe kana jabaadhaa obboleeyyan kiyya